Miseejii namni waatsaappiidhaan isin ergee egaa isin ergeen booda yaada isaa jiree of bira akka isin biraa is badutti haala masarratti argaartan kanaan dileetti godhe akkaataa karaa salphaa ta'een haala masarratti argaartan kanaan miseejii namni sun balleesse argachuu dandeessan isin barsiisa. Kan waatsaappiitis ta'ee kan iimootis ta'ee kan miseenjaraatis ta'ee miseejii kamiyyuu jechuudha. Waan namni isiniif ergee egaa isin ergeen booda yaada isaa jiree of bira akka isin biraa is badu dileetti godhe isin immoo salphumatti haala masarratti argaartan kana argachuu dandeessan. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti faana viidiyoo kun laayikii ergochuun jalqabaa nafaa turaa hordofa. Ayya daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessan irratti gadi buufachuun isin barbaachisa. Aappii kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessan galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa ta'anii barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarra sinii baasirra tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu hartara tokko kilikni gootu ammallee haal kanaas itti sifataa asirra ta'e kooni sarchii kanatti tokko kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee pa Faber is about searching for the click or searching also. Achiboda Harkana Sura and Vida Sura and Trotoko, clicking go to Achiboda which get the buffet after all, Daka Diem to Lang. Achibod Marta Calamima and Cambara, Apes took a buffet, Akajulat, download, Kajet, download and to the native Apic and look at the Buffetani. Ayada Autonki Apic of Buffetani Rogan and Aping no Harkana and Panama, WhatsApp, writing go to Messenger, go to Telegram, go to Immorat, go to Chiboda, the next thing and go to Alakanan Apinam Hoji Sara Jalkavajura. Amma booda miseejii namni isin ergee yoo yaada isaa jiree namni sun miseejii sana of bira akka isin biraa is badu dileetti godhe as keessaa miseejii sun hin badu isin aappii har'a galtanii miseejii kamiyyuu kan namni isin ergee isin dura balleesse as keessaa argachuu dandeessan waan namni sun balleesse.